rakkoowwan suphaa daandii irratti mudatan furuuf mootummaan naannoo Oromiyaa maashinoota bituun dameelee suphaatiif dabarse. Hojii guddaan milkaa'ina daandiitiif dandeettii raawwachiisummaa damee suphaa cimsuudhaa fi humna maashinariitiin ga'oomsuun murteessaa akka ta'e hoogganaa itti aanaa biiroo daandiif loojistiikii Oromiyaa Injiinar Mahammad Nuuraa ibsaniiru. Akkuma agarru guyyaa har'aa hojii biiroo daandiif loojistiikii keessaa tokko kan ta'e hojii bulchiinsaa fi kunuunsa daandiiti. Qabeenya daandii akka naannoo keenyatti qabnu kiiloomeetira 61,000 qabnu keessaa sagantaa fandii federaalaatiin gara kiiloomeetira 7,000 oliitti kan hojjennu waggaa waggaadhaani. Kanaaf immoo sagantaa waleengeessa daandii baadiyaatii fi kan warra abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa wajjin hojjetamu ni jira. Kanaaf hojiin guddaan tokko milkaa'ina daandiitiif bulchiinsa humna namaa qofa irratti xiyyeeffachuu osoo hin ta'initti kaappaasitii biyuuldiingii yookaan dandeettii raawwachiisummaa damee suphaa cimsuudhaaf humna maashinariitiin gahoomsuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akka naannoo Oromiyaatti hojii suphaa daandii milkeessuuf saffisaa fi qulqullina isaas dabaluuf biirichi maashinoota hojiirra jiran suphuun kan itti fufu ta'ee maashinoota haaraa suphaa daandiif oolan qarshii miliyoona 200 oliin bituun dameewwan suphaa godinaaleef dabarsuus Injiinar Mahammad himaniiru. Guyyaa har'aa maashinaroota gosa adda addaa lama loodaraa fi roolar kan jedhamuun 10 binnee dameewwan keenyaaf qooduudhaaf keessatti argamnee jirru. Walumaa galatti maashinni kun lamaan gara qarshii miliyoona 219 oliitiin kan bitamee dhiyaatee jiru waan ta'eef faayidaan isaa baay'ee olaanaadha jechuudha. Keessattuu hojii suphaa keenya milkeessuu caalaa qulqullina isaas saffisa isaatii fi itti quufinsa uummataas dabaluudhaaf gahee maashinoonni kun qaban baay'ee murteessaadha. Haaluma kanaan maashinaroota biraas kan duraan jiru dabalatee maashinoonni biraallee kan bituudhaaf karoorfanneen jira bara kana keessa. Gama biraatiinis maashina duraan qabnus suphuudhaan kunuunsuudhaan kan immootu yeroo isaa fixate immootu maqsuudhaan akkaataa dameen suphaa keenyaa gahumsaa fi saffisaan hojii isaa hojjetee tajaajila hawaasaa suphaa daandii wajjin wal qabatu milkeessuu danda'utti hojii bal'aa hojjechaatiin ni jirra. Kanaaf carraa kanaan dameewwan keenyaa fi godinaalee carraa kanaan maashinoota kan argattaniin baga gammaddanii baga walumaan gammanne jechuu barbaada. Maashinoota bitamanii dameelee suphaa godinaaleef dabarfaman kana yeroo yeroon akkaatuma maanuwaalii isaan ajaju qofaan yeroo eeguun sarviisii taasisuun qabatamoo akka qaban daayireektarri Bobbii fi suphaa konkolaattota maashinaroota obbo Hiiksaa Bareechaa himaniiru. Maashinariin akkuma namaati, akkuma qaama namaati sirnoota garaagaraa qaba. Sirna elektirikii qaba, sirna haayidroolikii qaba, sirnoota garaagaraatu maashina kana maashina godhee sochoosa. Kuni hundisaa immoo yeroo yerootti sarviisii kan sa'aatii 10 ta'u jira, kan sa'aatii 50 irratti sarviis godhamu jira, kan sa'aatii 250 irratti godhamutu jira. Akkaatuma gosa isaa irratti jechuudha. Zayitoota garaagaraa barbaadu, dibata garaagaraa barbaadu. Kun immoo maanuwaaliin maashina kanaa riikoomandi waan godhuuf hooggantoonni dameelee suphaa maashinoonni kun deemanii ogeessota of jalaa qaban yookiin ogeessota distiriiktii isaanii irraa qaban hubannaa isaanii hordofuudha. Akkaataa maanuwaaliin maashinarii kana ajajuun qofa akka itti fayyadaman sarviisii isaa eegamuu akka mirkaneeffatan. Darbee akka ariitii hojiif jecha sa'aatii 10 irratti yookiin sa'aatii 50 irratti gaafa maashinni ofii isaatiin sarviisii akkasii na barbaachisa jedhee dubbatu kana hojjetee keessaa haa ba'u, kana hojjetee yeroo akkasii goona jechuudhaan sarviisiin baay'een hirra darbuudhaan maashinarii sadarkaa dhabutti deemamaa jechuudha. Akka akkas hin taane akkaataa maanuwaaliin maashinarichaa ajajuun tokko lama jechuun hin danda'ama, garuu barbaachisaa waan hin taaneef akkaataa maanuwaaliin saayinsiin maashina kana ajajutti sa'aatii barbaachisaa irratti zayitii barbaachisu zayitoota gosa garaagaraa hedduutu beekama biyya kana keessatti. Kan maashina kanaaf ta'u garuu maanuwaaliin maashina kanaa waan ajajuuf maanuwaaliin kan ajaje san maashina kanaaf sa'aatii isaa irratti akkaataa barbaachisummaa isaatti akka sarviis godhan
ogeessota isaan jala jiran sarvisii sirnaan gochuu isaanii akka nu hordofan. Hooggantoonni dameewwan suphaa maashinoota dubbisne tokko tokkos maashinoonni kun rakkoolee suphaa irratti isaan mudachaa turan kan furuuf ta'uu dubbataniiru. Hojii suphaa daandii keessatti inni guddaan kan nu rakkisu jechuudha maashinariidha. Maashinariidha. Galatni waaqa galchuu guyyaa har'aa maashinarii rakkanni hojii uummataa keessatti gufuu nuti ta'e har'a arganneerra jechuudha. Akkuma argitan kan loodar ruulloon bitamee jira. Kanaafuu ammaan booda koomii uummataallee ni hir'isna jenneetti yaannaa jechuudha. Kanaaf biiroo keenyas ta'e mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e federaala galata galchuu barbaadna. Maashinni roolara yookiin kompaaktaraa kun qulqullina hojii keenyaatiif gahee olaanaa waan taphatuuf kana booda hojii keenyaaf illee galtee guddaa ta'a jechaadha. Loodaroonni kunis saffisiisuu hojii keenya saffisiisuu keessatti yeroo gabaabaa saffisa dhaqqabummaa keenya dabaluu irratti gahee guddaa taphatu jechaadha. Kanaaf biiroo daandii fi loojistiksii Oromiyaa ani guddaa galateeffachuun barbaada. Suphaa daandii wajjin wal qabatee daandiiwwan yeroo adda addaa konkolaattonni gurguddaan humnaa ol ta'an daandii keenya fayyadamuu waan ta'eef daandiiwwan kunniin yeroo yeroodhaan ni manca'u. Kanaaf suphaa isaa wajjin wal qabatee rakkoo maashinarii bal'aa qabna turre akka damee keenyatti jechaadha. Rakkoo maashinarii qabnu kan ammoo biiroon keenya biiroon daandii fi loojistiksii Oromiyaa kan yeroo adda addaatti nuti isin kaasnaa biiroon isin kaasaa. Kanaaf yeroo ammaa isaa wajjin wal qabatee rakkoo maashinarii keenya furuudhaaf jala maashinariiwwan gosa adda addaa fakkeenyaaf akkuma amma isin argitan loodara ruulloo bituudhaan nuuf galchee jira jechaadha. Maashinoonni kun hojii keenya yeroo yeroodhaan ka'aa ture rakkinoota ka'aa turan kana furmaata kan argamsiisudha.